naannoo ishee jirtan maraa. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n torban Oromoo sababeeffachuudhaan marii hawaasaa kan keessummoonniif hayyoonni Oromoo hedduun irraa qooda fudhataniif galgala bashannanaa kan weellistoonni Oromoo bebbeekamoonii fi sabboononni hedduun irratti argaman. Galiin isaa waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf kan oolu qopheessee jira. Tokkummaa Oromoo jabeessuuf boruu Oromoof illee mul'ata abdan akka gumaachitaniif waamicha lammummaa isiniif goona. akkasumas galgala bashannanaa irratti illee argamtanii bashannanaa weellistoota keenya jajjabeessaa waraana bilisummaa Oromoo akka tinnistan affeeramtanii jirtu. Guyyaan Hagayya 4 bara 2017 bakki Event Center 415 Pascal Street North, St. Paul, Minnesota 5504. yeroon Mariin hawaasaa waaree booda 2 hanga 6tti yookaan 2 p.m. to 6 p.m. bashannanni galgala yookaan waaree booda sa'aatii 9 irraa jalqabee Hirmaannaan keessan ilmaan Oromoo biyya keessaa diina dura dhaabbatanii wareegama qaqqaalii kafalaa jiraniif gumaata guddaa akka ta'e haa hubannu. injifannoon uummata Oromoo. Koonyaa ABO Oromiyaa Minnesota.